Yooyaa ashama akkam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota YouTube channel KUNISJIRA Media. Maaree sagantaa keenya torban isin dhiyeessinu guyyaa har'aas nama kabajamaa jaallatamaa fi uummata biratti fudhatama qabu tokko kan irraa barattu yookaan immoo ergaa isin dabarsa dhalootaaf kan jedhu isin dhiyeessineerra. Maaree turtii keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Turtii gaarii. Baga gara YouTube channel KUNISJIRA Media nagaan dhuftan yoo yaasiniin jenneerra. Baga nagaan eeddane KUNISJIRA Meediyaan sagantaa akkasii qopheessitanii nu affeeruu keessanii fi guddaa galatooma. Maqaa keessanii fi adeemsa guddina keessanii nu ibsa. Maqaan kiyya Eebbala WAACCUU jedhama. Jiraata magaalaa Bulee Horaa kana dhalataa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessa jiraadha. Bara barnootaa kiyyaas waggaa dheertuu gadirraa ka'ee deddeemaa dhufe kutaa gadaanaarraa kaasee hanga mana barnoota sadarkaa olaanaatti barnoota kiyya seerumaan barachaa dhufe. Amma erga yuunivarsiitii seeneen booda ogummaa barnoota injineeringiitiin gara barachuutti seene. Barnoota injineeringii kana keessatti yeroo jalqabaatii fi korsiiwwan garaagaraa hin kennanii. Achirraan immoo siviil injineerii gosa garaagaraa waliin erga kennaniin booda gosa fiildii ittiin ispeeshaalaayiz yookiin barachuu ati barbaaddeedhanii opshinii sii kennanii achiin siviil injineerii baradhe barataa siviil injineerii ture achiin digirii kiyya jalqabaa xumuree amma Mandiisa magaalaa Bulee Horaati jechuudha. Waggaa 5 fi walakkaa administraashinii magaalaa Bulee Horaa hoggansa irra ture. Achi waggaa tokkoof wayii immoo itti aanaa mana qopheessa magaalaa Bulee Horaa achi ture. Achiin booda deebi'ee hojii ogummaa kana xiqqoo wantoonni naafan hin jiranii hojii hoggansaa kun amma yeroo bal'aa keetii dubbiif hojiiwwaan biiroo keessatti baay'ata. Hojii ogummaa immoo dirreerra baay'ata jedhee gara ogeessa magaalaatti deebi'ee achi seenaa gabaabaa isa kana qaba. Haadha manaa takkaa qaba. Ijoollee dhiiraa 3 qaba. Kana haalli guddina kiyyaas maatiin kiyyaas gama tokkoon qonnaan bulaa gama kaanillee ni horsiisanii hin qotanii yeroo kutaa gadaanaa jiru isaanii siin qotaa qonnaan bulaa cimaa ture. Achi gara barnootaattis yoo dhufu barataa cimaa siin ture. Kutaa 3 irraa kaasee hanga kutaa 9tti kilaasii kiyyaa sin marraa mana barnootaa sin marraa jechuudha. Ollii maal jedhanii yeroo san ollii nama marraa jedhanii kutaa hundarratti akkas ta'aa dhufe gaafa yuunivarsiitii dhufes jooyin godhu. Sponsor keenya kabajaa Action for the Need Itoophiyaati. Action for the Need Itoophiyaa sababa uumamaaf namtolcheetiin qe'ee maatii isaarraa uummata buqqaaniif yookiin immoo uummata miidhamaniif godina Gujii fi godina Booranaa irratti hojii guddaa kan hojjetaa jirudha. Keessumaayyuu meeshaalee mana keessaa akkasumas immoo ijaarsa manaa fi uffata kanneen kana fakkaataniif akkasumas immoo barattoota harka qalleeyyii ta'aniif daftara boorsaa deeggarsa hedduu kan taasisaa jiruuf waliin tura. Seemisteerri tokkoof waggaan tokko baay'ee chaalenjii ture. Haalli sisteemii yuunivarsiitii qabatan kulli na dhibaa ture. Seemisteera tokkoffaa, seemisteera lammaffaarra chaalenjii ta'aa ture. Qabxii saga ayyaade sannaa dhufu baattus 3 tuqaaji akkasinaa dhufe ani 4 barbaadaa ture. Tuma jedhee dhumarratti 3-7 eebbifame keessaa bahee jechuudha. Isin injineera cimaa akka taatan odeeffanneetu jirra. Dargaggummaa fi ogummaa akkamittiin ilaaltan? Ogummaa injineeringii kun waggaa 5 yuunivarsiitii keessa turtee yeroo ati qo'attu yeroo ati maal jettu harki caalu piraaktikaalii barbaada. Hojii piraaktisii kanarratti ammoo dubbisuu si barbaachisa. Ganna kee dargaggummaa humna qabdu sanii dubbisuu irratti akka fixxu si gaafata jechuudha. Yeroo kanatti humna dargaggummaa koosanii guutumaan guutuutti yeroo dubbisuutti yeroo practice gara hojjedhutti
guutumaan guutuu fayyadamee dirree barnoota san keessaan gaafa ba'us qabxii gaariidhaan mana barumsaa keessaan ba'ee isuma achi ba'e san hojii gaarii amma sagardaas hojjechaa jira jechuudha. Dargaggummaan waan lama yoo fayyadamte gaarii ta'a jechuudha. Positive godhattee fudhattee gara hojiitti yoo deemte hojuma ta'e sitti mul'ata. Negative yoo goote immoo negative ta'a. Gaafa ganni keetii immoo gad deeme namni guddataa deema jedhanii ganni nama xiqqaataa deema. Gaafa kana immoo duubatti riibaak gochuun hin danda'amu. Dirree barnootaa keessatti dargaggummaa humna qabdu, cimina qabdu, fiiddoo dandeettu san fayyadamuudhaaf yeroo dargaggummaa kee erga barataa ta'eetiin barumsa san irratti barataa ta'uudha. Even qonnaan bulaa yoo ta'e qonna san yoo jabeesse jedhee dargaggummaa isaa san qonna isaa irratti fayyadameera jechuudha. Yoo daldalaa ta'e barnoota qofaa miti. Yoo daldalaas ta'e daldalaan sun dargaggummaa isaatti fayyadame waan hedduu waan bara dadhabbii isaatti dhaqqabee hin qabne yeroo isaatti kuufatee keessa darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf dargaggummaa kiyya guutumaan guututti agaardhaatti. Har'as dargaggoo baay'ee deemee jiru haa ta'u agaardhaatti pooyintii miisi godhe qaba jedhee yaadu. Maaliif ammas waan biraa waan ilaalu jira waan ta'eef. Wanti ilaalu sun har'aa ka'umsa kanatti deemuudhaaf yeroo tana fayyadamuu qaba. Fiigee danda'a, dhaqqabee qabuu danda'a, baqadhee jalaa ba'uu danda'a. Kanaaf yeroo kana fayyadamuun barbaachisaadha. Yeroon tun immoo yeroo FB irratti balleessu, YouTube irratti balleessu, waan adda addaa irratti balleessu. Yeroon kun yeroo ani seevi godhuu jechuudha. Yeroo seevi gochuu an danda'u. Yeroo seevi godhu kanatti immoo yeroo dargaggummaa yeroo kana immoo lafatti balleessitaanan gaafa boru baankii keessa akka waan baasanu kaan humna har'aa kana boru baankii keessaa baafatu waan hin dandeenyeef humna har'aa kana seevi godhachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf dargaggummaa seeraan itti fayyadamuus guutumaan guutus haa ta'uu baatu hanga kanatti jechuudha. Akka eebbalatti fayyadameera jechuu hin danda'a. Isa humna har'aa qabu kana immoo gara fuulduraatti itti fufuusis karoora guutuu qaba jechuudha. Dargaggummaa keessatti wantoota baay'eetu nama hawwisiisa. Wantoota baay'eetu illee nama ilaalchisa. Bashannanuun jira. Kallattii garaagaraatiin wantoota baay'ee ilaaluun jira. Isa kanaaf isin wantoota akkasii kana akkamittiin dabarsitan? Baay'ee ani yeroo bashannanaa baay'ee hin qabu. Guutumatti jechuun hin danda'amu. Ifin yoo nama amantaati guyyaa sanbataa chirchi deemee waaqeffadha. Saniin alaa guyyaan kaan guyyuma hojiiti. Hojii keessan immoo alidilee jechuu beektu. Hojjetaan mootummaa tokko sa'aatii 2 walakkatti mana hojii isaatti seenaa. Sa'aatii 6 walakkatti deebi'ee mana isaatti nyaata. Achi deebi'ee 7 walakkatti hojii jalqaba. Achi booda immoo sa'aatii 11 walakkaa fi 11tti gala deema. Ani waan kana hin beeku. Ganama sa'aatii yookiin 12 ba'a yookiin sa'aatii 1tti ba'a galgala yookiin sa'aatii 2tti gala. Yeroo bashannanaa hin qabu. Guyyaa takkitti mana waaqaa deemee waaqeffadhu san qaba. Yeroo bashannanaa jedhee yeroo ani qabachuuf yaalu torbe keessatti guyyaa sanbataa chirchii deemudha. Haalli nuti hojiidhaaf sochoonee sochiisan hojiirra oolchuudhaaf deemnu guutumaan guututti nu faana deemuu baatus gatii kaffalamuu qabu akka ogeessa tokkotti yeroo uummata tajaajila jedhee uummata keessa jirutti immoo hanga qabu irra dabarsee jechuudha. Sa'aatii ofii kennuu qabu kan seerri naa kennee darbee uummata tajaajiluudhaaf aarsaa kaffalamuu qabu kaffaliisaa deemuu jira jechuudha. Amma yeroon kun yeroo ani uummata tajaajilu uummata keessa jira. Yeroon dhuunfaa kiyya bahuu jiraachuu danda'a. Borbarii bahuu danda'a yookiin ji'a dhufu yookiin waggaa dhufu yeroo sararbii beeka hin beeknu amma. Kanaaf yeroo uummata keessa jirutti yeroo uummata waliin jirutti yeroo akka nama ogeessa uummata tajaajilu tokkotti humna kiyyaa sa'aatii jedhame alatti dabarsuudhaaf dhimmamuu malee yeroo bashannanaa kiyyaa fi yeroo bal'aatti kennee yeroo ani irratti dabarse baay'een isaa hin jiru. Hojiiwwan piroojeektii adda addaa keessatti gahee keessan guddaadha jedhama. Mee kun akkamittiin ta'e? Akka mammaas Oromoo jedhutti kan ta'ee ergatuu fi
Abbaayaan dhiyoo jedhani. Especially akka naannoo Gujii kanatti Abbaayaan gara aanaa galaana kana jira. Nama as ta'ee ergatuu fi dhiyoo jedhan. Amma ogeessa waan gaarii hojjattee maal yoo jedhanu wanti kun akka salphaa miti. Akkuma jalqaba isinii kaase gatii nama kaffalchiisa. Nama dadhabsiisa. Gatii guddaa nama kaffalchiisa. Baay'ee uummanni kun guddaa hojjette qofaaf sin galateeffatu, guddaa hojjette qofaaf maqaa keetiin yaamu. Waanuma xiqqaa hojjette san gatii itti kaffaltee ati dadhabdu laalee ebeluu nama akkasiitii, nama gadhaa uummataa qabu, nama dadhabuu, nama maan jedhu nama jedhee maqaa namaa yaamsisa. Anis waan addaa wanni baay'ee hojjedhe jedhee miti. Haa xiqqaatu xiqqaa harka qabadhisin immoo hanga dhumatti itti cicha. Dhugaan uummataa immoo kanaadha. Isa dhugaa ta'e dhugumatti hima. Isa soba ta'e immoo soba jedha. Isa danda'amu hin danda'ama jedhee. Isa hin danda'anne hin danda'amu jedhee. Wanti addaa wanni ani hojjedhe olaanaa jedhee ani yaadu akka fakkeenya ogummaa kiyyatti. Ogummaa waan guddaa hojjedhu qaba. Waan itti hojjedhu fadhabee asumatti xiqqaadhe ta'e malee waan guddaa hojjechuu hin danda'a ture. Waan itti hojjedhu dhaba malee waan ittiin socho'ee waan san milkeessu deemuttu fakkeenyaaf odoo piroojeektii tokko hojjedhu jedhanii kennanii osuma deemuu yookaan haalli baajetaa haalli tokko istaak godhee waan uummanni sun halchaa uummata san garaa isaa afaan isaa seensisuu na dadhabsiisee duuban na deebisisa. Garuu ogummaa ittiin waan san milkeessu haga teknooloojii har'aati harkaa qaba. Teknooloojiin kun har'a harkaa qabnu kana boru kan biraa ta'a. Hin beekamu. Amma gaafa nuti 2009 eebbifannu teknooloojiin jiru kan siviil injiinerii hundi isaa haareffamee jira. Kan biraatti jira. Sooftiweerooti garaagaraa wanti garaagaraa jijjiiramee jira. Har'a yeroo amma qabnu kana keessatti teknooloojii har'a qabnu kana keessatti wanti nu hojjannu wanti nu goonu uummata duraatti yoo mul'atu ebeluu hojii gaarii hojjeta ebeluu hin danda'a jedhee uummanni maqaa namaa yaama. Dhuguma uummataaf wanti nu hojjannu bal'aa jira jechuudha. Kan hojjechuu danda'u bal'aa jira haalli itti hojjedhu kana kutee na teessisu jechuudha. Wanti piroojeektoonni garaagaraa magaalaa kana keessa hojjetamanii jiran baay'een isaan jira. Waggaa lamaan dura hoggansa illee ture ashaaraan kiyya keessa kan dhabame hin jiru. Magaalaa kana maqaa isaa yaamsisuuf keessattuu magaalaa Bulee Horaa teessoo godina Gujii Lixaati bareeduu qaba jedheeni wanti ani hin goone hin jiru. Boolli ani harkaan kaanne hin jiru dhakaan ani garan galchine hin jiru. Haa xiqqaattu wantoonni amma tokko mul'atan kun ashaaraa kiyyaa yookiin ogummaa kiyyaa wantoonni an deeggare bal'aan isaa kan jiru ta'uu isaati. Irra caalaa yeroo keessan maal irratti dabarsitu? Yeroon kiyya baay'een isaa tokko dirreerra dhuma. Inni lammataa immoo manatti yoo deebi'e ammoo kompiitera irra dhuma. Maaliif wanti dirreerra fuudhee bahu sun konsepchuwaalii yookiin soft koppii isaa maal fakkaataa ka jedhu manatti yoo dhufu yeroo kiyya achirra fixa. Dirreetti yoo bahu immoo wanti soft koppii jiru sun lafarra bu'amuu hin bu'uu ka jedhu namatti kennee boodatti hafuu hin fedhu. Arguun amanuu ka jedhan kaan itti kennee qofa hojjedhu jedhee biraan hin deebi'u faana deemaa jechuudha. Hojii san wanti soft koppiidhaan yookiin kompiitera keessatti argamu sun yookiin 3D'dhaan yookiin istiraakcharii arkitekchiraal maaliin jedhamee lafa jiru sun kan hojjedhes haa ta'u kan nama hojjetes haa ta'u lafa bu'ummaa isaa yookiin environmentii sana asatti gochuu isaa guutumaan guutuu faana hordofaa. Even biiroo yeroo seenuudhaaf yeroo itti maan jedhu bal'aa isaa hin qabu. Osoo hoggansa ta'ee jiru iyyuu biiroo keessa ta'ee baay'ee hojjechuun fedhu akka ogeessa dirree deema. Osoo ogeessi ta'ee jiru immoo ogeessi biiroo ta'ee hojii hojjetuu qaba jedhanii osoo hin jedhne dirree irratti implementeeshinii wantoota dirree irraa baanii sanii laaluudhaaf yeroo kiyya baay'ee gara kanatti fixaa jechuudha. Yeroon kiyya bal'aan biiroo keessa hin jiru dirree irra jira jechuudha. Kan daawwataa jirtan kunis jira miidiyaati. Kunis jira miidiyaan injineera jaallatamaa fi kabajamaa uummata biratti jaallatamu injineer Eebbalaa Waaccuu waliin turtii taasisna. Isinis nu wajjin ta'an immoo affeerraa keenya gamanaati. Turtii gaarii. Injineer hojiiwwan hedduu akka isin hojjettanii quba qabna. Kun milkaa'inni kun akkamittiin isiniif ta'e?
Jalqaba akkuma sii kaasee hojii bal'aa hojjechuu osoo danda'u wanti bal'aa kan hojjenne kana taasisan bal'aan hin jira. Haa ta'u haa xiqqaatu haa guddatu magaalaa kanatti wanti hojjetan fakkeenyaaf siidaa Bariisoo Dukkalllee jalqaba isaarraa kaasee diizaayinii isaarraa kaasee hagaa dhufee lafarratti buusuu lafarra erga bu'een booda hanga xumura isaa jechuudha. Asumatti akka ogeessas akti godhaa akka hoggansaatti akti godhaa ni hogganaas waan ta'eef. Deebi'ee ammoo akka konsaltaansii yeroo baay'ee siidaan kun amma baay'ee wanniin isaa kompleksiidha. Yeroo ijaarsa sanitti wanti baay'een hin kakka'amu. Komiiniin ka'a maaliin jedha istiraakchiraalii maan jedhamee kaafamaa ture. Kan hundumaa gatii guddootti kaffalaa turre wanti sun akka milkiitti ilaallama. Wantoonni magaala kana tokko tokko haa ta'u xiqqaate haa guddatu wantoonni sosocho'anu fakkeenyaaf giriineroota adda addaa ciicoo amma seenaa qabeettii jedhanii anaaf baay'ee xiqqaadha. Uummanni immoo waan guddaa gochaa jira. Erga uummanni guddaa jedheetumaa fudhadha. Isa inni biraa buufata konkolaataa amma xumuramuuf deemaa jiru kanaas gahee leencaa achi keessatti taphadheera. Kanaaf sunis dadhabbii haa ta'u milkiidha. Amma piroojeektii guddaa harkaa qabu istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Piroojeektiin kun hirmaannaa uummataatiin hojjetama. Akkuma uummata birrii hirmaachisanu nus ogeeyyii ogummaa keessan nu hirmaachisanii jechuudha. Isinis mataa keessan baasa, uummanni birrii haa baasu, isin immoo mataa keessan baasa jedhanii hojii sana immoo hojjechaa jirra. Feezii waanii milkiit gaariidhaan xumurree jirra. Feezii waanii jennee iddoon qabataa deemnu jira bal'aadha. Wantichi hektaara 3 irratti ijaarama. Feezii gara 8 qabna. Feezii waanii amma jalqabbii isaa lafaan bifa gaarii ta'een ka'ee jira. Dargaggeessa biyya kanaaf dhalatanii biyyootaaf ta'u jiran keessattuu godina Gujii lixaa kana keessa ba'anii addunyaatti urjii ta'anii jiran. Hedduu isaanii duubaan ka utuban fakkeenya akka daawwaa Wuxxeessaa namoonni as keessaa baane jiru. Namoota kana immoo duuba yoo deeggaraan hin jiraatin namni itti guddatu yoo hin jiraatin dhaloota biraa oomishuun hin danda'amu. Dirreen kubbaa miilaa kun ammoo dhaloota hedduu oomisha jennee atileetii hin qabnamu. Dirreen keenya sun amma tapha kubbaa miilaatii fi atileetota gurguddaa akka Afrikaa akka heegaa fiifaatti keessummeessuu danda'a. Diizaayinii isaa bifa saniin hojjetame. Dhaloota as keessa ba'a atileetota gurguddaa as keessaa amma waa'ee dhimma kubbaa miilaa maali baay'ee nu boonsiteetti ijoolleen as keessaa ba'anii gammadaan fa'aa jiran baay'een isaanii atileetii garuu hin qabu. Atileetii qabaachuu wani nu dhorke maalidha dirreedha. Dirree kana immoo bifa gaarii ta'e hojjechuu qabnaa jedhee bulchiinsi magaalaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa asuma keessa galateeffatu barbaada kutannoodhaan jechuudha. Kutannoodhaan nutiin jirra uummanni jira jedhanii dhaloota oomishuu qabnaa dhaloota addunyaatti mul'atu oomishuu qabnaa jedhanii gara dirreen sun akka jalqabamutti gara ogeessatiin nu qabatanii gara baajetaati ammoo uummata hawaasa qabatanii hojii sanis seename hojiin sun amma bifa gaarii ta'een socho'ee deemaa jira jechuudha. Barattootaa fi namoota ogummaa kana barataniin maal jettu? Namni barata kamiyyuu ogeessa. Ogummaa kanaani namni barataa jirus kan baratee ba'es kan barachuuf yaadus akka kiyyatti ogummaan kun baay'ee cimaadha. Ogummaan kun kan uummataas balleessu kan uummataas midhaasu. Amalaan yoo qabaatte kan uummata midhaasu. Amalaan yoo qabaate ammoo kan uummata balleessu ta'a. Kanaaf ogeessi namni barnoota kana barataa jiru kan baratees jiru kan baratuuf yaadu jirus maal ta'uu qaba? Ogummaa namuusaan qabatee deemuu qaba. Namni waraqaa qofaaf barachuu hin qabu. Beekuu qaba. Amma siviil injiinerii yoo jedhee guutumaa waa'ee siviil injiinerii guutuu yoo beekuu baadheeyyuu waan wayii keessaa qabee bahuu qaba. Waan itti hujuu qaba. Dirreetti ba'isan waan milkeessu qabadhee bahuu qaba. Ani qabatee bahuu qaba namni baratu sun. Namni harkaa ba'es harka deeffatuu qaba. Borubee uummata kana namni tajaajila fakkeenya yoo konistiraashinii irratti bobba'u ta'e galma amma keessa jiru kana namni ijaareeru injiineera. Waa beekuuf, waa qabateeruuf namuusa hoo ogummaa qabuufi waan kana ijaare keessaa bahe. Dhaloonni baay'ee yeroo ammaa kana keessatti
teknooloojii fakkaate wantoonni ogummaa harkaa hatanii deeman baay'ee isaa jira. Laaltaa teknooloojii fakkaata. Garuu ogummaan ala si baase akka ati fiddee implimenti akkati yookiin lafatti akkati hin buunne akkasin taasisne qilleensa irra si fuudhee ka deemsisu bal'aa jira. Erga ogeessa injiineraa jedhamee deemee waa'ee injiinerii elektirikaal injiinerii yoo ta'e waa'ee elektirikii konseptii hunda bal'aa keessa 2-3 qabatuun dirqamata. Siviil injiinerii yoo ta'e amma fakkeenya siviil injiinerii keessatti biildingii ijaaruun hin danda'ama, dildila ijaaruun hin danda'ama, daandii ijaaruun hin danda'ama. Ani amma bilookii yookiin biildingii ijaaruudhaaf muuxannoo yoos ta'ee wantoota diizaayinii yookiin kiraateeriyaa isaa barbaachisan parsantii 60-70-80 kana hin qaba. Dildila irratti dirree sanii bayoo naan jedhani naafa. Reeliwee yookiin daandii baaburaa irratti bayoo jedhani naafa. Erga achirra bahuudhaaf yoo deemu konseptii hin qaba rifeeree godhee bira gahuu danda'a. Dirree fiildii barattu san keessatti woo qabatu qabda. Boru baatee itti hojja waan ta'eef maqaadhaanii miti. Eebeluu injiineriidha. Eebeluu ogeessa sarveeriidha. Eebeluu makaanikaal injiineriidha. Afaan qofaan hin ta'u. Yeroo ammaa kana dhaloonni bal'aan ifii uumuu caalaa waan nama uume irratti yeroo ofii fixa. Ofii falaxuu caalaa waan namni falaxe irratti yeroo ofii fixa. Amma yuutuubiin, tiktookiin, miidiyaa karaa gaarii yoo fayyadamte dis positive rakkoon qabu. Garuu waan ati har'aasitti yeroo keeti kan nami kalaqe qofa irratti fixu sun siifin yookiin muuxannoo wayii sii kenna malee ogummaa kee ta'uu hin danda'u. Kanaaf ogeessi barnoota kana baratu, ogeessi hojii kanatti deemuuf yookiin dirree kana fildii kana qorachuu deemu beekuu qaba. Dirree bal'aa qaba siviil injiineriin. Dirree bal'aa kana keessa 2-3 qancabbi godhee qabatuu qaba. Hin bobba'aa waan ta'eef. Inaadhaa waan ta'eef wanni bakka injifannoodha iddoo kamittiyyuu. Karaa injiineriitiin baatee, karaa elektirikiitiin, karaa makaanikaaliitiin, karaa garaagaraatiin baatee wanti martii iddoo dhaqxisatti injifatuu qabda. Ka injifattu immoo konseptii kee tokko mataa keessatti qabaatu qabda. Mataa kee keessaan immoo piriinti gootee lafa buusuu qabda. Ogeessi tokko amma yoo pilaanii tokko si fidanii tokko waraqata dubbisa. 2 lafa san dubbisa. 3ffaa immoo gubbaa isaa qilleensa isaa dubbisuu qaba. Wanta tasiin jaartu waraqaa irratti fakkaatee lafatti yoo fakkaanne taana rakkoodha. Waraqaa irra fakkaatee lafarra fakkaatee qilleensa irratti yoo acceptansiin qabu ta'e ammas rakkoo ta'a. Fakkeenyaaf amma miidiyaan garaagaraa biyyoota garaagaraa yeroo beeksisanii magaalaa fi aayikeenii tokko dubbisaa darba. Dirooniidhaan jechuudha. Wanti dirooniidhaan dubbifamu sun waan injiinerichi lafa kaa'e san dubbise darbee magaala san beeksisa. Amma yoo magaala Bulee Horaas fudhanne Bariisoo Dukkalllee waa'ee Bulee Horaa dubbatuun dura siidaa Bariisoo Dukkalllee agarsiisee gara gabaasa isaatti darba. Akkasumas Adaamaa fudhadhu siidaa goototaa. Akkasumas Hawaasaa fudhadhu iddoo garaagaraatti. Wanti sun maalidha? Ogeessi diroonis dubbisuu qabaa jechuudha. Eegiddi Mandiisa yoo ta'e. Dirooniidhaan yoo fuudhu magaala kana wanti kun viyuu akkamii kennuu danda'a yoo lafa bu'u. Buusee qofa darbuu miti. Waraqaa waan jiru kun waraqaa laalee konseptii waraqaa hubata. Lafa buusee isaaf immoo gara lafaa fidee lafaa waliin simamu hin simu jedha. Lafaa wal simee yoo gubbaadhaan miidiyaadhaan shifaaniin kennu yoo ta'e wanti sun yoo paabilkii ta'e keessattuu. Akkuma amma siin jedhe siidaawwan garaagaraa akka biyyattiitti taaworiin garaagaraa akkuma biyyatti akka ijaaramu kun fakkeenya Paaris keessa, Ameerikaa Niiwuyoork keessa siidaalee garaagaraatti jira yookiin taaworii garaagaraatti jira. Isa kanaafi konseptii gaarii kennamoo hin kennuu ka jedhu fuudheen booda risiif godhee yoo wanni idiiti godhu jiraate idiiti gochuu. Yoo wanti idiiti hin goone yoo jiraate immoo maal godha gara hojii sanatti deemuudhaaf dhimmamuu qabaa jechuudha.
kanaaf tolchuudhaaf immoo namuusa barbaachisa. Wanti sun yoo rakkoo qabaates waan lama dhiyeessaa akka ogeessatti. Wanti lama kun jalqaba rakkoo wanti hojjetamu sun rakkoo qabaatee ogeessi jechuudha. Rakkoo qabaatee rakkoo dhiyeessa. Rakkoo san rakkoo jedhee namatti kennee biraa deemuu qabu. Namuusaas fala isaas waliin dhiyeessuu qaba. Rakkoo falli waliin kennamuu qaba. Fallis waliin kennamuu qaba. Amma ogeeyyii teenna bal'aa maaltu jira? Rakkoo qofa dhiyeessu. Rakkoo istiraakcharii qabaa, rakkoo arkitekcharii qabaa jedhee qofa bira darba. Hoggansi qaama olaanummoo ogummaa isaas waan ta'e rakkoo jedhee bira darba. Yookiin rakkuma sanii hojjedha jedhee bira darba. Kun namuusa ogummaatiiti. Maal ta'uu qaba? Rakkoos yoo qabaate rakkoodha jedhee dhiyeessuu qaba. Namni kun dirree san keessatti nyaateera taanaan ogummaa san baay'ee keessaa lama sadi san irratti daffaree dubbatuu qaba. Daffaree jechuudha. Itti dhiibee. Maaliif? Inputii isaa beekuu, piroosesii isaa beekee, awutputii isaa beekuu qaba. Awutputii isaa sun gara inni deemu erga beekeen booda addee san irratti jabaatee namas hubachiisu, namuusaan nama hubachiisuu qaba. Karas yoo deenne rakkoon tana. Gara yoo deenne rakkoon tana. Regarding economic, aesthetic, and other. Kana qabaa, kanammoo karaa kana yoo furree furmaata argatuu hin dandeenya. Kan jedhu politely qaama jiru sanis ijaaree if ijaaree dhufa achiin nama sanis ijaaree milkii piroojeektichaatii fi itti deemaa jechuudha. Namni bal'aan ogeessi bal'aan yeroo ammaa kana rakkoo odeessa. Injineerii qofaa miti. Ogeeyyuutuma garaagaraa. Erga ogeessa ta'ee hin danda'amu yoo ta'e iyyuu hin danda'amuun fala. Hin danda'amu yoo jedhama. Wanti kun ijjumaan gonkumaa hin ta'u jechuun deebiidha. Garuu immoo rakkoo qofa daradaranii fala ittiin kenni hin ta'u. Karaa kana yoo deemame fala argata, karaa kana yoo deemame fala dhaba. Ka jedhu yoo hin kenne taanaani sun ba'aa kennuu ta'a jechuudha. Fala ta'uu hin danda'u. Rakkoo tana keessaan ammoo namoonni ififis ogeessi waan kana keessaa bahuu qaba. Ogeessa injineerii qofa osoo hin taane ogeeyyiin biraas rakkoo qofa daradaruu osoo hin taane rakkoo waliin fala kennu yookiin gonkumaan ta'u yookiin kanarraa yoo garaan deebinne ta'uu qaba ka jedhu qaama isa bulchisanii fi qaama isa waliin hojjetu san gaayidi gochuun dirqama ogeessa sanii ta'a jechuudha. Egaa tamsaasa keenya kallattii yuutuubii chaanaalii kunis jira miidiyaa seenuudhaan laayik, sabskiraayib, share, comment gochuudhaan yuutuubii chaanaalii kunis jira miidiyaa akka cina dhaabbattan affeeramtaniittu. Karaa tiiktookii, feesbuukii fi yuutuubii akkasumas immoo telegiraamiidhaan kan isinii dabarsinu ta'a. Nu daawwadhaa. Isiniif safuu fi aadaan maali? Aadaa safuun akka Oromootti akka Oromoo qofaa miti akka Itoophiyaatti jechuudha. Oromoos ta'ee Itoophiyaas safuu. Egaa sagantaa keenya har'aa kutaa 1ffaa asirratti goolabna. Kutaa 2ffaatiin hanga wal arginutti nagaan nu tura.